lixa Harargee aanaa Xollootti hidhattoonni bilisiginnaa daa'imman umuriin hin ga'in dirqama leenjii waraanaatti erguuf guuraa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaaljiksaa Sirnaa. Godina lixa Harargee aanaa Xulloo magaalaa Hirnaa keessatti hidhattoonni faashistii bilisiginnaa ijoollee dhiiraa umuriin isaanii ganna 12 irraa ka'ee mana maatii fi bakkeewwan argan maratti dirqisiisanii qabuun gara dirree waraanaatti erguuf walitti guuranii qopheessaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa irraa biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Teessoo barcuma aangoo isaatiif jecha sodaa fi raafamaamaa keessa kan jiru murni bilisiginnaa aangoo isaa kan akka malee jaallatu kana tikfachuu fi umurii isaa dheereffachuuf humnaa fi afaan qawweetti fayyadamee ilmaan Oromoo ukkaamsuun lola sabicha hin ilaallannetti dirqisiisaa jira. Akkuma kanaan aanaa Xulloo magaalaa Hirnaa fi gandoota baadiyyaa aanicha keessatti duulli ijoollee dirqisiisanii ukkaamsuu kun itti fufee kan jiru yoo ta'u erga eegalamee guyyoota 3 ga'uun ifoomeera. Duula taasifame kanaanis hanga ammaatti daa'imman 40 ol qabamuun waajjira poolisii magaalichaatti hidhamanii fe'amuuf qophaa'aa kan jiran yoo ta'u maatiin daa'imman kanneenii dhaqanii akka hin agarree fi ijoollee isaanii waliin akka hin haasofne ugguramuun alaalatti walitti bu'aa jiraachuu jiraattonni magaalichaa addeessaniiru. Nageenya dhala namaatti kan hin amanne faashistichi mataa bilisiginnaa fi ergamaan nafxanyaa koloneel Abiyyi Ahimad ilmaan isaatiif carraa biyyoota alaa irra naanna'uu kennee fi ilmaan hiyyeessaa ammoo haadhaa fi abbaa irraa ajjeesuun gadadootti hambisaa kan jiru yoo ta'u amma ammoo daa'imman kichuun osoo hin hafin gara dirree lolaatti guuree ibidda rasaasaan qabbaneessuuf hojjechaa jiraachuun ni beekama. Godina Baha Harargee aanaa Baddannootti lukkeeleen bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromootu naannoo kana seene jechuun hawaasa waardiyaa dhaabuu fi saamaa jiraachuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Harargee aanaa Baddannoo gandoota hundarraa ergamtoonni bilisiginnaa haala bu'aa siyaasaa argatan bocuun hawaasa meeshaa maleessaa halkan akka hirriba nagaa rafeen bullee dhorkuuf waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keenya seenee jira waan ta'eef waan qabdan qabadhaa waardiyaa ba'aa jedhanii daandii irratti harka duwwaa baasuun akkuma argan itti taphataa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haala adda addaan daangeffamee nama bakka isaan jedhan dhaquu didee fi dhukkuban halkan waardiyaa hin baane erga maqaama biraa qabdu waraana bilisummaa Oromootu isin horke jechuun sobaan jekkanii qarshii guddaa adabuu irraa eegalee reebicha ulfaataa fi hidhaatti darbachuun kan rakkisaa jiran ta'uun baramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gaara mul'ataa seenee jira jedhanii sodaa fi raafama hamaa keessa kan jiran loltoonni maafiyaa bilisiginnaa haasaa fi holola jibbiinsaa waraana bilisummaa Oromoo irratti oofuun qonnaan bultoota of dura buusanii rasaasaan fichisiisuuf yaada kanaa kan kalaqan yoo ta'u boqqolloo fi jimaa hawaasaa gaaffii tokko malee itti seenanii saamuun jalaa fixaa jiraachuu itti dabaluun ifoomeera. Ergamtoonni bilisiginnaa lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun yaaddoo fi sodaa guddaa teessoo barcuma aangoo siyaasaa isaaniif qaban irraa ka'uun gara hawaasaatti deebi'anii yeroo adda addaatti maqaa waraana bilisummaa Oromootu naannoo kana seene jedhuun kutaalee Oromiyaa cufa keessaa uummata Oromoo halkan qorra keessa dhaabaa buluun rakkoo adda addaaf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahimad hawaasa nagaa hidhuu saamuu akkasumas qe'ee fi qabeenya isaanii ibiddaan barbadeessuu itti fufan. Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Odaa iddoo addaa Dambii jedhamu irraa onkoloolessa 17/2025 waraanni bilisiginnaa nama maqaan isaa Obbo Solomoon Gammadaa jedhamu jalaa mana jireenyaa isaa ibidda itti shiduun loon 2 dabalatee qabeenya hunda waliin erga barbadeessanii booda loon 7 ammoo uffatanii deemuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti Obbo Solomoon qonnaan bulaa abbaa ilmaan 4 fi deeggaraa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin taane yoo ta'u ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun yakkaawwan kanneen irratti raawwachuu dubbatu. Kana malees guyyaama kana gandichuma keessaa sirna dhableeyyiin waraana bilisiginnaa kunneen namoota maqaan isaanii dargaggoo Ashoo Oljirraa, Barattuu Xurunee Maammoo, Aadde Koortuu Fiqaaduu fi Aadde Koortuu Addunyaa ijoollee ishee hunda waliin badii tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu. Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee fi Qoree keessatti ergamtoonni bilisiginnaa maatii qabsaa'otaa jumulaan mana hidhaatti guuranii dararuu ammeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaalkennaa Sabaa. Godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee ganda Basaaquu Ilaalaa keessatti gareen faashisti PP hawaasa nagaa dararuu hojii idilee godhate gochaawwan hammeenyaa raawwachaa oolu bilisiginnaan onkololeessa 12/2025 maqaa
maatiin keessan miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun uummata nagaa jumlaan mana hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni ibsaniiru. Namoota haala kanaan qe'ee isaanii keessaa guuramuun mana hidhaa keessatti dararamaa jiran keessaa kanneen maqaan nu qaqqabe Kadiir Guyyee, Nugusee Gishee, Jaanboo Gishee, Yaadigii Usuruu, Baatii Quxeessaa, Sheeraa Haajii Agayyuu, Baashaa Nageessoo, Faaxumaa Galatoo, Gariibee Haajii Aliyyi, Aashaa Badhaasoo, Ashuu Kadiirii fi Dassuu Beeggii kanneen jedhamanidha. Oduma wal fakkaatuun godinichuma aanaa Qoree keessattis maqaa sabboontotaa fi maatii qabsaa'otaa jedhuun murni biltsiginnaa uummata nagaa jumlaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun ifoomeera. Haaluma kanaan murni aangoo nam-tokkee tiksuuf jecha hawaasa ba'aa fi gala dhoorkee hiraarsaa jiru biltsiginnaan onkololeessa 11/2025 aanaa Qoree ganda Waajjii Ibsaannaa jedhamu keessaa namoota maqaan isaanii Muhammad Haajii Goobanaa Badhaasoo fi Sheek Amadoo Nuuree kanneen jedhaman dabalatee namoota hedduu maqaa woboo waliin hariiroo qabdu jedhuu fi ijoolleen keessan miseensa wobooti jedhuun mana hidhaatti guuranii dararaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Walloo aanaa Baateetti barattoonni mana barumsaa Araddaa Addeelee keessatti argaman kutaa dhiphoo fi Jijjigaateetti barachaa kan jiran ta'uu fi dura ta'an mana barumsichaas rakkoon kun furamuu qaba waan jedheef hojii irra dhorkuun ibsame. Gabaasa dabalataaf Jaalfalmataa Lamii. Aba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baatee baadiyyaa aanichaa ganda Damaatootti kan argamu manni barumsaa Araddaa Addeelee kan bara 1990 keessa qorqoorroon ijaaramuun tajaajila kan jalqabe yoo ta'u manni barnootaa kun yeroo ammaa haaromsa dhabuurraa kan ka'e gubbaa fi jallisaa guutummaatti jijjiguu fi teessoon barattootaa caccabuun furmaata waaraa dhabee dhaloonni abdii borii bakkichatti barachaa jiranis rakkachaa jiraachuun barame. Manni barumsaa kun jijjiguu fi teessoon barattootaa caccabuun adeemsi baruu fi barsiisuu gufachaa jiraachuu hordofee rakkooleen mana barumsaa bakkichaa kun hatattamaan akka furamuuf dura ta'an mana barumsaa Araddaa Addeelee namni maqaan isaa Mohaammed Nugusalii jedhamu wayitatti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Baateen dafaa rakkoo kana osoo yeroo ittiin kenniin furaa ittiin jedhu itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Baatee kun dura ta'an mana barumsaa Araddaa Addeelee Mohaammed jedhamu kana maaliif gaaffii akkasii dhiyeessita jedhee hojiirraa dhorkuu odeessi bakkichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dhaqqabee ibseera. Sababni itti gaafatamaan waajjira barnootaa aanaa Baatee kun dura ta'an mana barumsaa Araddaa Addeelee kana hojiirraa dhorkee hangammaatti wanti ifa ba'e maaliif akkas nu gaafachuu dandeesse sababni gaaffii kana dhiyeessite ofoo maali kan jedhuu fi kanaan dura ammoo mana barumsaa keessa akka waan rakkoon tokko hin jirreetti dubbachuun qarshii guddaa nyaatanii rakkoo mana barumsaa kana dhoksanii waan turaniif gaaffii kana gaafatee booda racciitii keenya cufa gadi baasuu fi barattootaaf uummata nurratti kakaasuu danda'a maqaa jedhuun kan dhorkan ta'uun dabalataan heerameera. Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabitti tonni faashistii BP abbaa maatii tokko ajjeesanii barattoota lama achi buute dhabamsiisuun dhaga'ame. Jaalhaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Baciroo Coqorsaa jedhamutti onkololeessa 18/2025 halkan keessaa toora sa'a 8tti abbaa maatii tokko gadi waamanii haala suukanneessaan ajjeesuun barattoota lama kanneen maqaan isaanii Boonaa Tolinaa fi Laggasee Shifarraa jedhaman ammoo achi buutee isaanii dhabamsiisuu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf heeranii jiru. Akka heeruun jiraattotarraa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa qaqqabee addeessutti maanguddoon ajjeefaman kun siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin deeggarre yoo ta'u loltoonni faashistii PP naatuu dhala namaaf hin qabne kunneen maanguddoo kana wayita qaban maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun mana isaa keessaa gadi waamanii ija maatii isaa duratti kan ajjeesanii fi barattoota kanneenis hanga gabaasni kun qindaa'etti achi buuteen isaanii dhabamee jiraachuu dubbatu. Uummanni Oromoo sababa Oromummaa isaa qofaaf yakkamuun loltoota sirnichaan mana isaatti ajjeefamaa qabeenyaan isaa saamamaa hidhaatti darbatamaa hawwanii fi shamarran gudeedamaa jiraachuurraan kan ka'e baaf galaa isaatti yaaddoo kan ta'e murna bilchiginnaa maqaa Oromootiin aangoorra jiru kana waliin ta'e ofirraa qolachuun dirqama uummata Oromoo bal'aatii jechuun jiraattonni dhaamsa isaanii Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himanii jiru. Murni Oromummaa da'oo godhachuun sirna moofaa utubuuf halkanii fi guyyaa
ifaajan jala deemtonni faashistii bilchiginnaa sabaa fi sablammoota impaayiratti cufarratti dhiitaa mirgoota namoomaa garaagaraa raawwachaa kan oolan yoo ta'u saboota biroorraa addatti ammoo uummata Oromoo hidhuu saamuu fi ajjeesuu aadeeffatanii jiraachuun ni beekama. Giddu galeessaan Roodiriigoo Paas filannoo pirezidaantii Booliiviyyaa lammaffaa injifate guutuu gabaasichaaf jaal-yaadannoo Oromoo. Filannoo pirezidaantummaa Booliiviyaa dilbata geggeeffameen paartiin giddu galeessa mirgaa Roodiriigoo Paas kan paartii Dimokiraatawaa Kiristaanummaa PDC irraa injifachuun bu'aan duraa mana murtii filannoo olaanaan baasee ni mul'isa. Waraqaan sagalee dhibbentaa 97 lakkaa'amee namni siyaasaa ganna 58 kun sagalee dhibbentaa 54 qabxii 53 argachuun morkataa konservaatiivii fi pirezidaantii duraanii Joorji Tuuttoo Kuyiiroogaa dhibbentaa 45 argatee injifate. Paas sadaasa 8 ifatti aangoo kan qabatu yoo ta'u bulchiinsa paartii bitaa sochii gara sooshaalizimii maas kan yeroo dheeraaf siyaasa Booliiviyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti olaantummaa gara waggoota 12 qabaataa ture xumura. Paas yeroo duula filannoo isaaniitti haaromsa bal'aa kaapitaalizimii nama hundaaf guddisuu, bilisummaa dinagdee babal'isuu, oomishaa fi daldala guddisuu fi daldala xixiqqaa fi giddu galeessaa argachuuf liqii guddisuu irratti xiyyeeffate jalqabuuf waadaa galaniiru jechuun Anaadooluun gabaaseerti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti gootichi waraana bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota maafiyaa bilchiginnaa irratti baneen du'aaf madoon adabuun harkaan qabee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti loltoota faashistii bilchiginnaa ajaja koloneel Abiyyi Ahimadiin hawaasa meeshaa maleessa dararuuf bobbaafamte irratti tarkaanfii guggubduu fudhachaa jiru cimsee itti fufuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Haroo Laguu jedhamutti kaleessa onkoloolessa 19/2025 ganamaan itti seenuun baaruda itti ulee rasaasaan macheessuun injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuu hooggansi waboo bakkichaa beeksisee jira. Tarkaanfii jajjabeen waboo ergamtoota sirna Abiyyi Ahimad irratti fudhate kanaan diina magaalicha keessaa ari'ee dhuunfachuun loltoota 10 ol battalatti rasaasaan yoo gombisu hedduu ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee loltoota 11 fi gantuu tokko immoo harkaan qabuun injifannoo boonsaa gonfateera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 13, boombii F1 qawwee boodattafaa tokko dugda ishee irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Ittuma fufuun abdii fi gaaddisni saba Oromoo fi Oromiyaa farri impaayiraa waboon zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Haawwaa Galaan ganda Fiincoo fi aanaa Anfilloo ganda Sandachaa keessatti guyyuma kaleessaa onkoloolessa 19/2025 humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu du'aa fi madoon adabuun bireenii fi isnaayiperii dabalatee meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jiraachuu ajajaan waboonichaa ifoomse. Akka kanaanis birgeediin urjii lixaa aanaa Haawwaa Galaan bulchiinsa magaalaa Fiincootti diina du'aa fi madoon adabeen cinatti tiksitoota Abiyyi Ahimad irraa bireenii tokko kilaashii 20 jorooroo bireenii rasaasa 200 waliin irraa hiikuun loltuu PP tokko booji'ee jira. Ittuma dabaluun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaachi bulchiinsa magaalaa Dhiphaatti har'a onkoloolessa 20/2025 tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haleellaa waboon aanicha keessatti itti fufee jiruunis injifannoo boonsaan galmaa'aa jira. Akkasumas godina Walloo aanaa Baateetti waboon zoonii Kaabaa kaleessa onkoloolessa 19/2025 galgala toora sa'aa lamaatti magaalaa aanicha keessatti argamtu kan Eelaa jedhamtu keessatti kaampii waraana PP'tti seenuun humna diinaa rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun battalatti ajajaa poolisii waliigalaa aanaa Baatee Komaander Indiris Nuuruu fi milishoota sirnichaa 2 yoo ajjeesu hedduu ishee immoo madoo hangi isaa adda hin baaneen adabuu hoogganaan waboo bakkichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti meera. Yeroo gabaasni kun qindaa'etti aanaa Baateetti caasaaleen bilchiginnaa rifaatuu fi gadda guddaa keessa seenanii kan jiran ta'uu fi kanaan duras leencotni zoonii Kaabaa waboon onkoloolessa 8/2025 ajajaa raayyaa ittisa impaayiratti miseensota danuu waliin ajjeesuun ni yaadatama. Tarkaanfii waboon fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.